Ashama akkam jirtu jaallattootaa fi hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Hordoftoota keenya kabajamoo qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas facaasurraa gara callaa sassaabuutti jijjiiramnee jirraa jetti. Bal'ina yaada kanaa hordofuuf hamma dhumaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Waggoottan sadan arfan darban kana keessa hoggansi jijjiiramaa uummata dheebuun misoomaa laamshesse aale. Tulluu rakkinaa fi hiyyummaa dhaalus harka maratee hin teenye. Jiruu fi jireenya hawaasaa jijjiiruuf xiiqii fi kutannoon miira yeroo hin qabuun halkanii fi guyyaa hojii cimaatti gale. Carraa biyya kana hallayyaa irraa hurufatti baasuu eegale. Yeroo gabaabduu kana keessatti ifaa fi abdii mul'isuu irra darbee jijjiirama qabatamaa mirkaneessuu danda'eera. Hawaasa hiyyummaa keessaa baasuuf qonna ammayyeessuun ce'umsa gara industiriitti taasifamu saffisiisuun dinagdee cimaa damdanneessaa dhugoomsuuf qonna qotiyyoon qotan xiqqeessuun kaayinaayizeeshinii qonnaa akkasumas misooma kilaasteraa fi jallisii daran babal'isuuf kallattii kaa'amee hojiitti galameera. Keessattuu xiyyeeffannoon olaanaa muummee keenyaa kan ta'e oomishni qamadii jallisii bonaa fi rooba gannaa irratti bu'uureffate hojjetamuu jalqabe. Qamadiin wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi baasii sharafa alaa xiqqeessuuf gargaara. Kana malee qamadiin dinagdee biyyaa guddisuu keessatti iddoo guddaa qaba. Oomishni qamadii doolara bittaa midhaan nyaataaf oolu hambisuu keessatti bakka olaanaa qaba. Haaluma kanaan godinaalee Oromiyaa hunda keessatti qamadiin gannaa fi bonaa kilaasteraan oomishamaa jira. Baadiyyaa qofatti osoo hin taane magaalattis qonna magaalaatiin qamadii oomishuun jalqabameera. Teekinooloojiin qotuu fi sassaabuun akkasumas kunuunsa barbaachisu hunda taasisuu fi deeggarsi ogummaa ciminaan kennamuun dabaluu oomisha qamadiitiif bakka guddaa qaba. Karoorri oomisha qamadii bara kanaa biyya keessaaf qofa osoo hin taane biyya alaatiif akka ta'utti oomishuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Oomisha qamadii amma ooyiruu qonnaan bulaa keessa jiru yoo ilaalle waan Raashiyaa fi Yuukireen jiru fakkaata. Seenaa biyya kanaa keessatti qamadiin bona mitii gannayyuu haala kanaa qotamee hin beeku. Osoo lafa mijataa qonnaaf ta'u bishaan lafa keessaa fi alaa akkasumas humna namaa gahaa qabnu beelaan dararamaa turuun wallaalummaa ture. Hoggansi jijjiiramaa dura ture afaaniin dubbachuu irra darbee biyya hiyyummaa keessaa baasuu hin dandeenye. Inumaa lammiilee biyyattii beelaa fi gadadoo hamaa keessa galchuu danda'eera. Waan haaraa uumuun kan beekamu abbaan jijjiiramaa Dr. Abiy Ahmed hiyyummaa mataa keenya irratti daraaree ture seenaa gochuuf waan amanuuf nama rakkisu nu agarsiisee jira. Sanuu rakkoo nageenyaa hamaa keessa teenyee jijjiirama kana fiduun ajaa'iba. Abbichuun harka tokkoon hojii nageenyaa harka biraan ammoo hojii misoomaa hojjechaa abdii nutti horuu danda'eera. Osoo rakkoon nageenyaa jiraachuu baatee wal dhaga'uu fi tokkummaan jiraatee misoomaan eessa gahuu akka dandeenyu tilmaamuun nama hin rakkisu. Jijjiiramni galmaa'e kun nuyi miti biyyoota addunyaa illee ajaa'ibsiisee jira. Galanni muummicha keenyaaf haa ta'uutii akkaataa kanaan bara itti aanu qamadii biyya alaatii galchuu irra darbinee biyya alaatti erguuf qophii gahaa godhamaa jira. Biyya beelaa fi gadadoon beekamtu wabii midhaan nyaataa mirkaneessitee qamadii biyya alaattiin erga jechuun ajaa'iba. Yeroo kanatti biyyi keenya gara oomisha irraa sassaabuutti galtee jirti. Itoophiyaan bara dhufu biyyoota Awurooppaaf illee yoo ta'u baate qamadii biyyoota Afrikaaf ergitee akka nyaataan of danda'an carraan gochuu ishee dubbii dhumaadha. Diinonni keenya jijjiirama goodaa irratti mul'atu kana arganii fudhachuu hin dandeenye. Siyaasa isaanii isa rakasa ta'e ittiin ooffachuuf akka naannoo Oromiyaa tokko keessatti beelli jiru yeroo suuraa bara durii olii fi gadi oofan argaa oolla. Dhugaa dubbachuuf naannoo Oromiyaa iddoo tokko keessa rakkoon nageenyaa sababa nama nyaattuu shaneen jiraachuu kan haalamu miti. Haa ta'uutii isaanii daawwaan qophaa'ee fi kaan biyyee itti uwwisuun kaan harka kennachiisuun raayyaan ittisa biyyaa humni addaa Oromiyaa fi uummanni waliin qindaa'anii Oromiyaa dirree jeequmsaa osoo hin taane madda beekumsaa qe'ee misoomaa biyya nagaa fi jaalalaa gochuuf halkanii fi guyyaa hojjechaa jiru. Oromiyaan lafee dugda Itoophiyaati. Nageenya ishee tikfachaa misooma ishee finiinsaa Itoophiyaan utubdi. Waan nu waliin turtaniif horaa bulaa isiniin jechaa hamma qophii wal fakkaatu walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya.